Ayyee na dhageessa. Ayya. Ati buna kanas jiru nan beektu? Ijarraa nan beektu? Ani ijarraa waa takka nama hin beeku. Abadan nama qaroo hin beeku. Dubbii adii hin beeku ammas nannaqaa miti. Ani soojii irra fuufan. Soojii irra fuufan. Baasi gati shayitaanaa. Taa'e soojii irra fuufan. Uzi billahi inna shaytaan rojii. Shayitaana. Deem. Shayitaana miti. Shayitaana sirra galfadhaan. Taa'ii. Taa'ii dhagee. Gattaame. Ishaati jecha akkanaati lakka wasakha. Ayyaadan badaa of milikeen anuuf barbaada akkam baane seenee rakkoo madada beekan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya kabajamoo fayyanaa qabdanii jirtanii warreen biyya alaa kan biyya keessaa kan kiristaanaa kan waaqeffataa hundi keessan kan musliimaa isin jaalan oromootii jee qaqqaali akkam jirtan nagayaa fayyaadha. Egaa irra maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolamu wanni niin qabadhee dhufe dheengadda akkumaan agartan qaadhima aariyaan akka deeme akkana biroo dhuftetti wal isin barsiise. Tunis gaa yoo rabbiif fadhe malee walitti dhufuu dhabuun mala garuu gaa amma wajjin jalqabne har'a isi bilbileetiin koostu na bira jeeni dhufa jirti karaarra deemaa jirti osoo isin hin dhufneen kaameera irratti haasawee piraankii irra dalaguuf deema. Piraankii bombii dhoftu. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya warreen chaayinaala kiyyaaf haaraa taatan seenaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa nu gargaaraa walitti deebine isinirraa hin badee dhiifama. Egaa hanga faayoon dhuftu kaameeraan awwaallachuuf deema hanga xumuraatti na faana tura. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya kaameeraa ajaa'iba ittiin awwaalladhee as jira isinis dhufa bira hanga isin dhuftuu gaa caljeetiin waan inni isin jedhu gaa aarsuuf hin deema yeroo duraati walitti haaree anaaf isin lafatti illee waliin moofaynu bombiin irra dhoosu deema hanga xumuraatti na faana tura. Magaalleen bifaan boontii biiftuun konkoonaan boontii lameenuu babbareeddi shamarran biyya tooti. Sanirraa inni takka qabadhee jira gaa hordoftootaa fi kabajamtoota. Nama takkaa biraankiin dhageenyi biraankii godhuuf deema barbaadu. Rabbi na asattaru malee amala siin beeku gaa'e guyyumarraa gaadhimaan na dhufa. Na jalaa turtee jirti. Jaalaa nyaannu la waan hiidha. Isiifee dhiyeessuu deemaaf jaalaa. Isin gaa nama jimaa qabamu feetu jedhan jimaa kana dhiisinaan jettee na dhaamte amala kiyyaadha nama jimaa jaalatu hin jaaladhu itti nama timboo dhuguu sin fedhu itti timboo duraanuun dhuguu an jimaan hin qabaa waan isii aarsu hundaan biraa qabaa nama shishaa dhuguu sin fedhu itti fiigana sana bira jira waan isiin na gootu gaa qaadhimatti yaare'a. Bombi na dhoosu deemteessa. Akkasii firraa illaa dhute obbo Piraanki godheen. Nagilaa turte garuu. Dhuftee jirti ulaa irraa banuu deema. Eenyu? Ana maali bilaan bantanii? Seeni. Hai. Dhuftee? Waalaikum salaam. Allah nama jiru. Fayyaadha. Fayyaadha. Jirta? Jiraani galata rabbi. Baik. Bisa baik. Asumain bem. Asumain bem. Iya kapten. Ayah kapal alhamdulillah. Betul. Benar. Kadimate. Coba cerita. Kadiman sita nang gitu cuma ada mata ada. Anda orang tak ada boy dia mah gute. Yo akka khufte sanwa qabatta bar. Yo lo vite ya. Kamu kan nama qabatta. Nimai kamu fakkatin washi shaga anta qabe hutare. Kha. Hinjat ka. Yo. Allah. Ana mdisi. Amala khaya. Nagor kudan desa. Isla dugan na jalatta, isla dugan na jalatta mala batayo qabate man mdisi jeni disa. Ammo anyadu. Malik dute. Sumayya de abo si dubbisu fadai mondo. Sumayya de ha mal. Malik duftan mali dare. Wah.
Yaasi qabdaa'u. Zigaalillee gootu guna yani yoon si dawwalara dhufuullee qabullee nu gattu si dawwalaa niin dhufan meetta. Hai waan si jaalladhu fire ati na jaallattu harka sanaan jaalladhu harka deemtu jechuudha. Yakkii. Heera. Anamma jaallu nyaachuu deemu kanaa hunda jibbisiiftee jirta akka maali dhufuun kiyya siif hin taane. Yakkii naatee. Heera. Akkuma aara sirriitti harkaa malti hin beekamu. Kan firaa baasa uffata duuba na bira dhufti. Uffata silaa baasuu wayyaa faqaaf baasuu maaf hin deema bara. Gubaaf kam ta'uu deemu. Hai baasu. Kamuuf deemtaa mireetti si ilaala. Amma nyaadhu kaa maali? An jibbee wooma nyaachuu deemu kanaa. Maaliif jibbee? Mana keetu na jibbisiisa. Maali mana keedha kana dhufuun si hin taane. Amma nyaadhu kaa jaltaaf dhufti. Ati maali reenaan gallee waan na ta'uu nu ba'a. Deengate warre haasawni keessan haasawuma kijibaatti isaa akkasitti ol baaftee uffata agarsiisuu turte sun. Dhumanii fi na beekame kan nama jaaladhan. Sirna na beekame. Kana banne wallaahi. Amma jaalaan nyaadhu torfan dhugaa. Jaalaan nyaadhu naasitee maaliif hin jaalaan nyaadha akkamii dhuftaa taruun takkitiin sirra dabalee. Moo isin dhalaalaan dhugaan nama jaalatu san hin feetan an jaaladhaan dhugaan nama jaalachuu beekaa jibbinaan dhugaan nama jibbu beekaa yoo jibbaa kiyya dhalatte siin fadhu obboleessi seenaa raafi. Njatu re ayuto bayan Akkan sejauh beli ini. dalagu kades dalaga jemi jolle beratul jenis Mana kita lagu betul. fenan sudah mujra mere der kima beratul ni tam tak kasar da wala kami na ina ambata kami na nyata kas namu khadiban be quran dugan be qasaban be qudu marabbi sanite ati nama soba be ku khalas Ami lera masuk tamiti. Betul din kalbi tekantai. qalbi takani tahu de mare kan qalbi takani Jokan kaya dia enggak tuh. Dia tuh kaya dia enggak. Terima Akana kasih. numatu khaydemi Ya. Seru tuh tahu tinggi tuh. Mai rontot. Tayga. Ini jalannya misri tayga ini bener. Jalannya. Ammo kan tahu dem dunia karta nin tahu kan enggak bisa sih tahu lagi anja mah gota Gak bina sih tahu dia mah. khaslao mal gabina na wansento jati sarka tali tali sirritti maasin kan fadhan gaafa dhumaatu na gaafatis Ayo coba rakyat dulu tadi nih bener. akkana jaarti keessa dura waliif sani si dogole Maaf nanti berjalan dia. si dogole na tukhare dura akkana miti Ayo. Mana dia kan mah gaya terus tadi. Enggak apa tuh. Dengate mal nada chuturte jachas Mana gitu teh. ati Sinja- lolle makkanati anta mente sarita talfa duta khawas wah man sarati efatti dandam Dukuman na beda tadi. simfado mire Dukuman mana leo. ajamu abda kamati mo Aja mau kata. Nyatu mana bagar putih. si yade bara katta du khani si yade am bakka gudda si kaw hayna Asian nih deh. Yang kedua mana baru putih kunne. malif nadu waltara yara yade Maaf nanti berita. si yade mar yete kasi tasuni dille ta haso itsun kabra na brati moti miti jiram den sabot Ah kan bil-bilan. ayana arkisani miti khalas Ambil bilanin. Salamu pada mire. amale afani na arkun fenecho Ya karena itu bil-bilan udah tidak. dabbaram ta haka sana yaroo teessanii dabbaram teeti yeroo dabbaram san dabbariin irra baafachuu feeteetiin saaqii seenaa dawwaltusan Amma maal hajamteeti? maal hajamtee maali dhabee Waan hajamtee himadhu. maatiin medhabee si jaalalleetiin dhufe jaalallati yan qabdu lakkaan bilaashin naganaa jennutti hin jirtu si yaadee guyyum tokkoon ijaan sarku fadhaa jettee akkasin na yaadne amma na kasirraa hin deemamu amma wallaahi billaahi beekte si amaneetiin haale jaalallateetillee dhugaa guradhee deengadallee akkasitti fiidiyoollee wajjin dareeyne wajjin bashannanaa akkasitti darashaatuu bi wajjin an obboleettii yaab jechaan akkasitti obboleettii akkasa sidhaaddeen ati inni kun nama gaariidha jennaani si filadhee beeta. An nama gaarii kaa. Duba gaarummaa sirraa dhabeetiin jira barama akkamitti akkanaan nama gaariidha jaamtaare hin jaamtu. Duba zigaalillee gootu. Haala kana maali zigaal akkamiiti boo afaan akkamii beekati. Dhalaan kata zigaal godhaa nama jaalattu irra uyyaa. An zigaal hin beeku jaalannaan dhugaa nama jaalachuu beeka akkana dubbii xalfa goggodhan san hin beeku. Baleessa yaqaarii maal taate anan maalaal. Yoo ta'e akkamas nama jibbi beekaa nama deemuu hin danda'u. Gana si dawwalee immoo waan ijaaraa na wajjin hafeen. Ifaayo. Maal jette sen? Maal jettee maal jechuudha? Anna dibdee akkuma dhalaa taane
Facebook arkalu YouTube jechuun yaasa YouTube arguurtee afaan walaa jirta harati dhala akkasii arguurtee siin jaaladha uummata duratti anis akkasumatti fiiduu takkitti sanarraa dalagachuu fi siin jaaladha naan jette rakkaan duraanu jaalati hin qabdu. Annamaan jaaladha. Nasiiba dhalaan qabu garuu. Maali salaan nama jaalatte kana ni mudadaatu kanaaf dhalaan hundi si biraa fagaatte ati. Dhalaan hundi si biraa fagaatte. Kanaaf wallaaltee na biraa deema bara. Laa taachuu wallaaltee daanuu si biraa hin fagaachuu deema amala kee kanumatti fuftu taate. Maali telefoon malee hin jirtu jaasayaatti yoo wal fuudhee telefoon maali wanaafati. Wajjaa sun kan nyala. Namni wal jaalatu wal arguufu yoo guyyaa guutuu wal bira oolee hanga daqiiqaa takka wal bira oolee walitti hin fakkaatu ni beekta. Hayyoo asiimu. Hayyee naa himime. Naafuun gollee wayyaan kee kunu. Waan asiin jiru fayyamta? Maali wanna Sin jaaladha. Dursa waan taate sanatti immoo waan hayyamu ta'a. Waan asiin jiru hayyamta? Siifin hayyamu. Yoo waan asiin jiru hayyam. Hayyee. Likkitti si jaaladha. Garuu natti ulfaata wanni isin jechuu deemu kun. Maa sitti ulfaatu naan jeeni dhiifadhu ure. Ajaa'iba maa dhiifadhu waan sitti ulfaatu. Halas jaallattii yaatiin dhiifadha jechuudha. Maa dhiifatta jaalatee dhiifadhu siin jenne jaalalaa fi wanni ulfaatu walitti yaa ture. Akkam? Akkam jechuudha ree. Naafuu galle. Amma waan asiin jiru sii taamu siin ta'u. Ni ta'a. Jee himee ni ta'a. Ni laala hawaan uumaati jechuu deemtu sanaa. Moo waan naan jettee ansi didee duraan. Amala kiyya badaa agarte. Ana maduro sin gaafan. Amala kiyya badaa agarte. Ha? Kaarimaan tadawwanta jirtu haa. Jalaa haasire. Kaarimaan tiyya siitan. Tabiraa qabdaan saayee. Haasime sagalee siin dhaggeessi. Intala hojii dabaltu kan. Kan sin jiya? Waayee. Waan asiin jiru dhageessaan. Niin dhagaadha jee bara. Naa hayyamtaa wanni si gaafan. Ni hayyam. Booda kana jechuun hin jirtu bara. Dura natti makaadachaas maal taate isaa maal addaa qabda lakkaalakkee lubbumaan dhalaan sidheessite yoo akkana taate miseejii na barreessime yoo afaaniin sitti ulfaatellee. Dhagaye. Hayyee. Na hayyamtamu nan hayyamtu. Yoo nan hayyamne hin dubbadhu. Ani moo. An siifin hayyamaa natti himime oomuu feetu sanuu. Siifin natti himi. Natti maaduu. Dubbiin gootu bara. Dubbiin tamaariif yaadachaa suuraanis haa dubbiif dubbiidha amma na dubbaduu si hojii xiqqishoo yeroo dabarsee haasee deemuu fadhaa beektaa hara mana. Wallaahi. Dukkana raawwaa bitiyyatiin akka gabbee takka iyyaanis harkatee dhufee mana kee kana beektaa. Takkuma jaan argu. Takkuma akkatti jaan si agaraan ufin dhufeen yaada kan ka'e. Ayyee na dhageessa. Ayyee. Ati guna kanas jiru hin beektu? Ijarraa nan beektu? Ani ijarraa waa takka nama hin beeku. Abadan nama qaroo hin beeku. Dubbii adiin beekamas nannaqaa miti. Ani sojii rafuufan. Hee? Sojii rafuufan. Baasi gati shayitaanaa. Taa'e sojii rafuufan. Uzi billahi inna shaytaan rojii. Shayitaana. Deem. Shayitaana miti. Shayitaana sirra galfadhaan. Taa'i. Maka feeti. Taa'i dhagee. Gattaame. Ishaati jechaa akkanaati lakka wasaka gudura. Amma kun dhufu. Akkamitti akkanaan jettanii qaanfattu xiqqishu mallasaati. Taa'ime. Akkamitti ansi amanee akka sila qaadii waan si godhate akka obboleessa si godhate waa meeqa si godhate si amanee mana keetitti kophaa dhufe. Boodas tiyyuu maami? Teetaawwaadha. Obbo. Teetaawwa waan fi namni duratti hunaa jedhamu nama jaalatu waa akkanaan gaafatu namni gaafii tanan waan dheerisuuf sharmuudha. Amma hoo? Hin beeku anarraa wasu jechaas hin dhufu ganaa manuma fuudhe. Yoo nan si dhiyaa dhimu jechaas. Ati maaliif naa dheessitu? Maaliif naa dheessitu? Maaliif akka na dho'e ta'u? Maal? Wanni tun tiyyaa miti? Maali? Boodas tiyyuu maami? Nibsatte? Nibsatte? Silaas hin bitu? Astaghfirullah lazim. Ati akkana silaas ta'e wayiin telefoona keetuun kaasu gana bilook irras haadin jira. Amma tu dhuftee hin ta'isu? Ati musliimaan si see ilma musliimaa nama kabajaa qabu nama. Fayyaa hin qabdu mana si. Duba deemuuf deemta? Maatiin hin deemne sila maaliin godha mana keetii? Dhala akkasii wajjii rafuu barte san barbaadda deemee obboleessa. Wasa dhalaa hunda tana gaafata tanaaf dhalaan si dheessite. Tanaaf si dheessite? Dhalaan ilmaa nama tana gaafatu fatii feetii hujjan. Astaghfir. Ati osoo akkana jettuu kalaas bara ni hafta manatti dhalaan sitti haadamtuu hin jirtu. Mataa kiyyirraan tarkaa sitti naa deemu namni. Ganaa Amma dhuftee hin ta'isu? Ganaa ubriiti yaallee namaa wajjillee mana kee dhufu. Gaafii kana kana gaafachuu keetiif. Garuu yoo namni ati moo ati yoo xinaa fiiduma sana qofa na naquu baatte wayya. Awwayin sii maal dhagee? Naani mi bu'aan. Ammaal dhagee? Namanna nimi. Maali ulaan jebbana kumaa bani mee? Qofa. Hin dhufu. Gattee.
Hin taphatin mee dachaa waan akkana na hojii osoo itti sisseene. Hin taphatin kaasa dachaa. Biraan keessa godhee qotaa. Biraan kibaan dalaguuti. Biraan kibaan na goote. Takka biraan. Gugumaan na gaafatte malee. Koko sin jaalladha. Taa'u lakki na jaalladha. I love you. Lakki hin fadhu jaalladha nama waan akkana nama gaaftu hin fadhu. Awwa. Hin fadhu. Hordoftoota kabajamtoota kan dhiifama isin hin gaafadhe isin hundaa'u. Michoota ajaa'ibaatiin biraan godhee awwa kottaa laata. Koko. Lakki dachaa waan akkana nama waan akkana na bira dubbatu biran taa'u. Maal? Taa'u biraan keessa godhee. Kaameeraa cinaa laal. Kaameeraa. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Namni waan akkanaa sana pirankii namoonni godhaa dhuguma rabbisanii himee. Baay'ee bareedduu. Takkaa biraankii siin goone yeroo duraatiif viidiyoo lama. Dhugaa rabbi pirankii tana namoonni godhu hin jaaladhu. Hin fadhu ammas dhuguma sanii hin fadha malee. Siin jaaladha. Isaan mana dhungotiin hin fadhu. Dhungodhaa qoma jiretti. Dhungodhaan nama kan na aarsen dhungodhaan dhungodhu. Ati ammoo viidiyoo tana sababa bachi kaatte malee. Akka faayee na dhiistee deemnee viidiyoo tana beekaa achi kaise malee pirankii miti. Pirankii miti. Laala ifama naa godhu. Ifama sii godheetiin jira. Hordoftootatti awwal marraan ta'ee dhiifama jiin. Ifama godheef jiin gaa. Ifama godheefitiin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gararraa godhe haa ho'i. Gararraa godhe. Gararraa hin godhee jira bara. Tanuma. Akkasii. Nama ajaa'ibaatiin biraan godhee isinillee dhiifamaan isin gaafadhaa. Biraan kenna nama arsiti gaa hordoftoolletti illee ni arsiti. Dhiifama hangaan viidiyoo biraa qabadde dhufu laayikii nu dammeessa baay'ee isin jaalladha.